yeroo baay'ee ani wannoo dhuguu jaaladha. Avokaadoo juusii dhuguu jaaladha. Kan Raa'el naa feerte moo ifa feerte saatiitu maali? daawwattoota xiyyemees laalaa namni Ashama harka fuunee daawwattoota Raahel Tuubii fi Argannee Tuubii taatan hunduma keessaniifuu nageenyi fi jaalalli bakka jirtanitti isin haa baay'atu. Har'a kaa hiriyaatti yakuulanii wajjiniin iddoo bashannanaa wayii ni beektu. Sababa koronaatiin waan ka'eef amma walitti baay'annee ayyaana kabajuu hin dandeenye. Kanaafuu har'a ishiin illee na affeeruuf namoonni baay'een mana ishii dhufuu waan barbaadaniif kanaafuu nuti lamaanii fi warreen nu bira jiran wajjiniin ayyaana dabarsinee nyaata laaqana finnee manarraayi asitti iddoo qulqulluu kanatti dabarsaa jirra waan taateef mee turtii keessan nu waliin godhaadha. Akkamitti kuulanii fi Raahel har'a iddoo bashannanaatti akkamitti akka dabarsinu kunoo isinitti agarsiisna. Kanaafuu bakka jirtan hundumattuu nageenyi isiniif haa baay'atu. Daawwattoota Raahel Tuubii fi Argannee Tuubii kunoo har'a kuulanii affeereetina iddoo bashannanaan jira. Iddoo bashannanaa sanitti ka Raahel kuulaniidhaaf maal qopheessite hojjettan kara qophii kiyyaatti deemna. Manatti waa hojjennee dhufnee asitti nyaachuudha qophaa'aa jirra waan ta'eef nyaata dhiyeessaa hangasitti turtii gaarii amma nyaata dhiyeessitti jechuudha. Kunooti kaa daawwattoota kiyyaa kunoo kuulaniin isa suma na bira jirti. Amma sagantaa laaqana nyaachuutti deemna. Laaqana kaa manatti hojjetannee dhufnee jechuudha. Maaliif sababni isaa kaa asiif achis deemnee nama bira deemnee nama laaluuf yookiin immoo deemnee waliin taphachuudhaaf akkuma beektanii koronaa waan ta'eef mana namaa deemullee sodaannaa namni illee gaddeebi'aa oonuun jechuu baate ofuma keenya beeknee namarraa hafuu bakka namni itti baay'ate kana dhaquu dhiisuu fi iddoo nama lama sadiin isumaayyuu walirraa fagaannee maal jennee waliin dabarsuudha. Kanaafuu ka kuulanii har'a laaqana affeeree jira. Kuulanii mee jecha ishiin jettu kana kuulanii irraa fuudhaa jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya bikitti argamnu har'a iddoo Raahel jettetti iddoo bashannanaatti argamna. Iddoon bashannanaa kun har'a qadaanaa fi laaqana naaf ertetti laaqana kana isii wajjin geessite akkuma isin jettetti bakka namni heddummaatee bakka hedduutti argamu waan hin feenee fi har'a nu lameen bichaan taane qadaa kana nyaannee isii wajjin taphadhee qoflee yeroo itti dabarsateetiin dhufee bakka hedduutti argamu hin feene saniifuu akkasiiti gaa hanga nyaannu isinis kottaan waliin nyaadhaa isin affeerreetiin jira gamanumaan turtii gaariin isin jira. Nyaadhu ka kuulanii Ayyaa nyaannu. nyaadhu ka nyaadhaa isin jechaa jirra. Nu waliin dhuftanii akka nyaatan baay'ee isinitti gammanna. Kanaafuu Isin affeerree jirraa isin affeerree jirra kunoo kan sifaa isin haa ta'u nuun jedhaadha. Bismillah jennee jirra. Aniif kuulaniinis kunoo nyaata nyaachaa irraa. Kanaafuu ka iddoon isaa laala kunoo iddoon isaa baay'ee namatti tola iddoo itti bashannananii. Kanaafuu yeroo ammaa kana namas cinquu dhiisnee mana namaatis deemnee namni of nurraa gaddeebi'a jechuu hin danda'u. Mana namaa duruma ofuma keenya mana namaa beeknee hafuu qabna yeroo kanatti. Kanaaf iddoo akkanaatitti nama lama sadiin isaayyuu bakka hafuurri namaa hin jirre tuttuqqiin hin jirretti akkanatti iddoo qulqullaa'aa kanatti waaqayyo waliin of eegnee akka koronaa kana jala rabbiin nu dabarsu akka umurii dheeraa nu kennee nu hunduma nama namaa waliin nyaatu nama jaalala namaaf qabu nama ilma Oromoo nama aadaaf safuu ofii beeku intala Oromoo nama aadaaf safuu ofii beektu kan aadaa ofii kabaju kan saba ofii kabaju rabbiin nu haa godhu namni kabaju nus immoo nama kabajnu rabbiin nu haa godhu nama haqaan deemu nama dabarraa goru nu haa godhu rabbiin. Kanaafuu hiriyyummaa yeroo dheeraa nuuf haa kennu jechaa jirra. Eegallee jirra ka nyaata keenya kunoo Nyaannu walumaanuu. Raahel Naa feerte moo ifa feerte saatiitu maali? daawwattoota xiyyemees laalaa namni kun
hanqaan akkana fi kana jee qilleensa furadhee wanni jawutti isiin fitte qoonqoo guutuu qoonqoo tanaaf hirtu ifi fafarte maa hooma keenyaatiin laala daawwattoota keenya kunoo ka bakka galatoomii naan jettutti nyaattee fixxeetti mee dhugaadha jecha ana mooshiidha qalloon ani miskiina wanna nyaadhee buluyyuu namatti fakkaadhu mee laalaasin ana maqaa na balleechaa jirti. Daawwattoonni nuni beeka eenyu kan nyaatuu fi eenyu kan nyaanne garuu ati har'a naaf eertee qoonqoo dila kana wanni nyaattee waan obbulama qofaan kutadhe daawwattoota kee garuu isin angumaan akkana jee kana juutti qoonqoo guutuu fixxeewu ifu feerteewu nyaanni siidhiise kunoo laala daawwattoota keenya kaa kunoo laal galatoomii jettee bakkee sanii agartanii wanna taaksii kontiraata qabadhee dhufee maal jedhee affeeree kunoo akkana naan jechaa jirti kaa maal jetture galanni yeroo kana erga kana ta'e ka maalin godhare akkasin jenneen lakki an galata isii biraa hedduun qaba anniin galateeffadhaas nama waan isiin galata hedduu na biraa qabdi garuu nyaadhee nama nyaattu kakatullee nan godhin nyaadheetin jira alhamdulillah garuu wanniin jeeniif raahel arraan tana beektee naaf eerteetuma ifumaaf irra guddinsa nyaatte saniifin jee irra guddinsa ifumaaf nyaattee dhuga mooki diba dubbitan dhugaatti situ irra nyaate dhugaa namni qallaan barbaay'ee nyaata jedhan gabbattuun hin nyaattu waa namni dammoo ani kanarra na furdadheetunan obsassataa nyaachaa ture sumatutti bu'ee nyaata si nan qixxaalee anooni gabbachuun hin fada yeroo ammaan tanaa keessatti gabbachuun fadwanis kanaafuu gaani abbaa nyaate maalan beekaree akkam goonure maal jennu hayni gaa hanuma itti ganyaate haayimu garummaan haayimuuti tasanii bira kuti amma daawwattoota keetiif waan dhaamtu yoo qabaatte gamanumaan dhaamsa dabarfadhu daawwattoota kiyya kunooti ka aniif kuulaniin har'a bootaa kanatti kan argamne ammanuma bashannannee keessa keenya yaani qilleessa gaarii fudhanne jennee dhufne rabbi naa galatoomu kanarraan nugee kanaafuu kan baranaa kan bara hedduu jenneerra isin hundumaafuu nuufis waaqayyoon koronaa kana jala nu baasee nu hundaayyuu nama umurii dheeraa namaa waliin jiran nu haa godhu kanaafuu ka daawwattoota kiyya daawwattoota raahel tuubii fi argannee tuubii bakka jirtan hundumattuu nageenyi isin haa baay'atu sirraa yookaan kuulaniitu as keessa mooraa kana keessa na deemsisee na bashannansiisa mee kuulaniin akkamitti akka na bashannansiistu laalaa kaamma waliin tura gamanumaanuu nu waliin turaadha amma harka dhiqannee nyaata kana kaasnee isinitti deebinaa jechuudha. Hayya amma sana gaa iddoo bashannanaa jirra iddoo bashannanaa bareedduu dandeesse iddoon arraga bakka toota dhuftee gammaddee bashannantee akkana bikka kana marga akka biyya keenyaatu beekamtoon kun marga bichaan beekamtee marga bichaan kulamtee jirti akka biyya keenyaati saniifuu maal sitti dhaga'ama maal yaadattu akka immoo yaadannoo yaadattu akkasii qabda nama yaadannoo hedduun qaba. Ani bootaa kanatti yaadannoo baay'een qaba. Yaadannoo gizee barumsaaf deemnee kireeffannee fakkeenyaaf amma gizee maatirraa fagaannee kireeffannu sanii jechuudha. Akkanatti iddoo akkanaa wayiitti jira. Ani firiyyaan yeroo baay'ee hin deemnaa yoo deemnis immoo shaayii dhugnaa ni beekta ka barataan maallaqa qabamatira. Waanuma nu kenna sanillee shaayii dhugnee akkanatti teenyaa iddoo sunillee iddoo sanis na yaadadha. Tokko immoo biyyan itti baradhee himuu kaafee kan jedhamtu jira. Himuu kaafee san yeroo baay'ee ani wannoo dhuguu jaaladha. Avokaadoo juusii dhuguu jaaladha. Kanaafuu yeroo baay'ee achoo deemne haalli qilleensaa maaliinsaa akkanatti namatti tola wal fakkaata garuu magariisas mooti jara kana lamaanii fi injira iddoon wannoo hoteelii wayii kiyyaasimee naannoodhuma mana kireeffanne san isaan baay'ee yaadadha wanna si ajaa'ibu keessa jireenya yeroo sanii jireenya ati laayifiin ati yeroo barattu dabarsituu fi laayifiin gaafa hojiitti baateef yookiin barumsa fixxee xiqqixxee mati gaafa barumsarra jirtu sunis barattuudha siin jedha kaardii sii guutaa
waan tiraanspoortii siin jedha biriishan si kenna bilbilee si gaafata gaafa garuu barumsa fixee barumsa achi eebbifamtee baatee karaa hojiitti galtu. Nam tokko salaam alaikum. Gaafa san ati dhokachuu eegaltaa maallaqa sassatu eegaltaa uffanni duraan jijjiirrattu sunis hin jiru. Kanaaf akkasii waaqayyo haa galatamu achirraa iskaanii kunoo barumsarraa iskaanii mana arabaatis dhufne mana arabaatirraa iskaanii immoo har'a sooshaal miidiyaatti baanee iddoo bashannanaa kunoo kan akka keetii ani shawaarraa ati hararirraa alhamdulillah walitti dhufnee waliin dabarsaa jirra. baay'ee natti tolaan biyya kanas dhufuun kiyya jechuudha. Alhamdulillah waan hundaafuu bika kana gahuudhaaf waan guddaa hedduu guddaa ifisni galatoonfannaa irra guddaa ammaas rabbiin bika kana nu fidee akkana walagarree wajjin haasofnee hojii taphannee ilma namaatii wajjin jaalala ilma namaa qabaachuun hedduu gaariidha ni beektaa. Yoo jaalala ilma namaa hin qabaanne nama takkaa wajjin jiraachuu hin dandeessu. Saniif jaalala ilma namaa rabbiin waa kannu rabbiin namaa wajjin nu taasisee rabbiin namaa wajjin wanni nu haa godhuun jaa angama namaan daawwattoota ta'eetiin akkana jaayaraa daawwattoota fuutii waan ibsituu qabaatte ittiin minsiinja. Aywa daawwattoota kiyya daawwattoota Raahel Tuubitii fi Hargannee Tuubii kunoo akkana fakkaataa har'a bootaan ani fi kuulaniin itti dabarsaa jiru kun bootaa magariisa bootaa qilleensi isaa gaarii bootaa namni illee qilleensi illee walitti bu'aa yookiin tuttuqqii qabaa jedhanii isodaanne nu manarraa kan dhufneef taaksiidhaanii taaksii sanis immoo kan fudhanne kontraata fudhannee dhufne waan ta'eef wanni nu tuttuqullee jiru taaksuma san keessatti illee wantoota afaanitti godhatanii fi harkatti godhatan fayyadamnee tas geenye kanaafuu kakuullee baay'een ishii kabajaa baay'een ishii jaaladha. An biddoon ani affeere kanatti dhuftee gaafii kana na gaafachuu fi yookiin immoo yaada kana na ibsu baay'ee natti tola. Kanaafuu daawwattoota tiyya akkam jetture kunoo kaa Raahelarraa urufarratti argamti. Viidiyoo darbeen mana Arabaa keessatti argamti. Ammas immoo deebitee mana Arabaa keessatti gaafa argamtus viidiyoo waraabeen isinitti agarsiisa. Kanaafuu akkanumatti waraabbiin kiyya kunii fi yaadonni adda addaa akkanumatti itti fufuu inshaallah amman diraamaadhaan isinitti deebi'utti kanuma kanaanan isin bohaarsisaa kan hafeef immoo wantoota ogummaa harkaa keessattuu ijoolleen biyya Arabaa jirtan ogummaa harkaa yeroo teessan waan isinitti dabarsitan isinin barsiisaa inshaallah wantoota naam mijaa'in tuuraama wantoota san fuudhee galeetinan ogummaa harkaa wantoota adda addaa yeroo mana Arabaa teessan waan babbareessitan wantoon ogummaa harkaa jechuun biyyatti illee waan fudhatanii galtanii kanaafuu haalati naam mijaa'inii ogummaalee harkaa baay'een beeka waan ta'eef kanaafuu yoo rabbi jedhe amma torbee kanarraa kaasee isa sin barsiisuu hin danda'a yookiin immoo baatii kanarraa kaaseettis akkuma naam mijaa'etti ni beektu manni abarrabaa namaan mijaa'u viidiyoo waraabuuf jira sa'aatii viidiyoo waraabanillee sagaleen adda addaa akka hin galle kanaafuu yeroo qabutti viidiyoolee ogummaa harkaa kana waraaben isin barsiisaa. Kanaafuu ka qophiidhaan eeggadhaa daawwattoota kiyyaa bakka jirtan hundumattuu nageenyi fi jaalalli isiniif haa baay'atu ani fi kuulaniin kunoo bashannana keenya kanumaan dabarsinee jirra asumarratti xumurree irraa bakka jirtan hundumattuu nageenyiif jaalalli isinii haa baay'atu viidiyoo biraatiin hangan dhufutti nagaan naa turaa fayyaa naa ta'a bakka jirtan hundumattuu isiniin jaaladhaa isiniin jedheera daawwattoonni kiyyaa jechuudha. Akkasii anis akkuma na beekanitti kuulaniitti subscribe like share godha isinis Raahel arganneetu hin beekamti gamanumaan assalaamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu hanga viidiyoo birootii walitti deebin nageettiin isiniin jaa baay dhaamsa biroo ni qabda dhaamsa biroo maan qabu viidiyoo biraatiin ogummaa harkaatiin akkan dhufee isinii deebi'u abdiin qabaa isinillee like share subscribe gochuu hin irraanfatinadha maatii kiyya ta'uu keessaniin baay'een isin galateeffadha warra maatii kiyya ta'uu barbaadaniifis balballi koo banaadha welcome isiniin jedhee jira welcome.